Ashama akkam jirtu fayyaa keessanii jecha barnoota nama qabadhee jiru dogoggora guyyaa guyyaatti hundi keenya yeroo hedduu dalagnu kan ta'e waa'ee gurra ofii keessa ofuma guurii qulqulleessuu kan jedhu irratti mee maal jechuu akka ta'e akka armaan gadiitti hordofaa. Gurra ofii keessaa guurii yookaan guurii gurraa qabaachuun sababa gurri keenya qulqullina dhabees miti, sababa gurri keenya dhukkubsates yookaan dhibee godhates miti. Normaalii qaawwi gurra keenya hundisaa guuriin oomishu. Kan guuriin oomishu qaawwa gurra keenya yookaan eksternaal ilkaanaal kan jedhamu keessaa isa gara bakkee walakkaa isa gara bakkee gurri keenya walakkaan qaawwi gurra keenya walakkaan gara keessa dalagaa akkasiin qabu yookaan guuriin oomishu jechuudha. Uumamumaan guuriin yookaan guuriin gurraa kan gurra keessaa gara alaatti deemu waan ta'eef keessa qaawwa gurraa jiisee qulqulleessuun gara alaatti geessa. Kanaaf akka ifa ta'uuf our ears produce a waxy substance to protect our ear canals. Normally this naturally moves out of your ear on its own. Earwax lubricates, cleans and protects the external auditory canal. Kanaaf gurra keenya qulqulleessee laaffisee jiisee keessa gurraatti gara alaatti wantoota adda addaa qulqulleessee baasa jechuudha ofumaan. Kanaafuu guuriin gurraa jiraachuun mallattoo fayyummaa gurraadha malee mallattoo dhukkubaa miti, akkasumas mallattoo qulqullina dhabuu gurraa miti jechuudha. Kana hundi keenya beekuu qabna. Guuriin jiraachuun faayidaa guddaa kan qabudha jechuudha. Hunda'uun gurri guurii hin qabne dhibee adda addaaf saaxilama. Haa ta'u malee darbee garuu guuriin gurraa kun baay'achuun baay'atee furdatee wal qabatee sarara gurraa yookaan qaawwa gurraa kana cufuun dhageetti hir'isuu danda'a. Yookaan immoo diskomfortiin nutti dhaga'amuu danda'a jechuudha yoo gurra keenya keessa baay'ate guuriin kun. Yeroo kana namoonni hedduun maal godhu gurra isaanii ofumaan wantoota lallaafoo ta'anii qulqulleessuu yeroo yaalan mul'ata. Yookaan hundi keenya iyyuu kotan kan jedhamtu kan akkuma suura irratti argitan kanaanii wanta ittiin gurra qulqulleessan jedhamee kan gurguramu kanaan qulqulleessuu yaalla jechuudha. Haa ta'u malee wanti ittiin gurra qulqulleessan kun warshaan kana oomishanii yeroo hedduu biyya hedduu keessatti akka cufaman taasifamaniiru. Sababni isaas kun sirrii miti waan ta'eef. Sababni isaas maaliif yoo jenne haa ta'u malee kun gonkumaa ta'uu hin qabu. Wanta kotan ta'in wanta kamiinuu ofii keenyaan gurra keenya keessa qulqulleessuu hin qabnu. Sababni isaas yeroo kanaan qulqulleessinu yookaan waan fedhinu yeroo ofuma keenyaan gurra keenya qulqulleessuu yaalu maal godhaa jirra? Guurii gurraa kan walakkaa gara alaa jiru gara keessaatti achi dhiibuun keessa seensinu. Caalmaatti kan keessa seenu caalmaatti akka hin dhaqee taamburee gurraa wajjin wal qabatu achi dhiibna jechuudha. Kun immoo dhiibbaa mataasaa qaba. Yeroo akkas goonu amma ta'e hin ba'a. Akkuma beekamu yeroo kanaan qorqorroo amma ta'e ba'uunsaa beekamaadha. Yeroo kana maal nutti fakkaata? Waan qulqulleessine nutti fakkaata. Amma ta'e ba'uyyuu malee amma ta'e immoo gara keessaatti achi dhiibaa yookaan caalmaatti seensaa jirra jechuudha. Yeroo gara keessaatti seensisnu kana akkuma sila jedhe jalqaba irratti keessi gurraa qulqulluu kan ta'e walakkaan keessa qaawwa gurraa kan guuriin oomishne qulqulluu kan ta'e akka ta'een kaase. Nuti maal godhaa jirra yeroo kana gara keessaatti dhiibne bakka qulqulluu ta'e sana guuriin akka dhaqee nammee baay'atee taa'u yookaan akka inni taamburii gurraa wajjin wal qabatu taasisaa jirra jechuudha. Dabalataanis guuriin taamburii gurraatti qabate kun infekshinii godhachuu, dhukkubbii qabaachuu fi boodallee baasuun isaa cimuu danda'a. Yeroo gara keessaatti dhiibnee dhagee taamburii gurraa qabatu dhageettiin keenya gonkumayyuu cimaa deema jechuudha. Dhaga'uu dadhabna jechuudha. Tarii Oromoo ifa miti yoo ta'e never try to remove earwax with a cotton bud. This can push the wax further into your canal and cause a blockage. When people use cotton swabs, they frequently clean out some of the wax, but also push some of it back deeper into the medial canal, which cannot remove it well. It can get pushed up against the tympanic membrane and cause impaction that can impair hearing, can lead to infection and also can be painful or difficult to remove. So akka kanaadhaan baasuun sirrii miti yoo ta'e maal gochuu qabna kan jedhu hedduu namoonni gaafatu jechuudha. Yoo kotanii kanaan baasuun dogoggora ta'e maal gochuu qabna akkamiin baasuu qabna kan jedhuu fi jalqaba osoo guurii gurra keessa baasuu yaaliin gurri nama sanaa ogeessaan ilaalamee taamburiin gurraa qaawwa kan hin qabne kan hin tarsaane yookaan fayyaa akka ta'e cheekii ta'uu qaba jechuudha. Osoo kanan taasisin gurra qulqulleessuu yaaluun sirrii miti.
Kanaafuu jalqaba osoo baasuun yaaliin taamburiin gurraa fayyaa akka ta'e ogeessaan ilaalamuun mirkanaa'uu qaba. Erga fayyaa ta'uun mirkanaa'e booda garuu qulqulleessuun ni danda'ama jechuudha. Maaliin qulqulleessina erga fayyaa ta'uusaa barree jalqaba zayita adda addaa jira. Kan kanaaf fayyadanis jiru. Zayitni adda addaa illee gara biraan jiru kan kanaaf oolanii haayidiroojiin peerooksaayidiis ta'e kan bakka hedduutti argamu zayitiin qaama daa'immanii dibuuf gargaaran jedhamu xiqqoo ishee ganamaaf galgala guyyaa 5 gurratti cobsu. Kun maal fayyada? Guurii gurraa furdaa dhaqee gurratti qabate sana qaawwa gurraatti lallaaffisa jechuudha. Guyyaa 5 ganamaa galgala itti cobsina. Guyyaa 5ffaa irratti maal goona? Yookaan guyyaan 5 erga dhumee booda yeroo inni laafu bishaan xiqqoo isne akka baay'ee guus akka baay'ee qabbanaa'us xiqqoo isne gurratti cobsuun sekendii muraasa gurra sana maal goona gadi qabna. Akka inni ofiisaa keessa yaa'ee ba'uuf. Zayitii gurratti cobsuun maal fayyada? Zayitii yookaan haayidiroojiin peerooksaayidiin akka guuriin gurraa sun lallaafu taasisa. Erga guuriin gurraa sun guyyaa 5 ganamaa gargara zayitii yookaan haayidiroojiin peerooksaayidiitti cobsine lallaafe booda bishaan xiqqoo ho'ee gurra sanatti cobsine deebisnee immoo gurra sana gadi qabnee ofuma isaa akka inni keessaatii guurii gurraa lallaafe kana miicee yookaan qulqulleessee ba'u taasisna jechuudha. Sana booda qaawwa kan gurraa kan gara bakkee jiru uffata qulqulluun qoorsuudha. Yoo barbaachise immoo guyyaa muraasaaf irra deddeebinee akkas gochuu dandeenya jechuudha. Hanganni kiliin ta'utti hanganni guurii baay'ee hin qabaannetti. Haa ta'u malee guurii qabaachuun gurraa faayidaa qabu malee miidhaa hin qabu. Kan nuti qulqulleessuus yaaluu qabnu yoo inni dhageettii keenya irratti miidhaa qabaatee fi yoo inni baay'atee diskomfortii nutti fide qofaadha. Kanaan ala kootan swaap yookaan wanta gurra ittiin qulqulleessan kana fayyadamnee gurra keenya keessa guurii qulqulleessuu yaaluun taamburii gurraa miidhaa akkasumas guurii isa gara bakkee jiru kana gara keessaatti dhiibne akka hin dhaqee cufee gonkumayyuu akka hin dhageenye taasisnu nu taasisa jechuudha. Dabalataanis akka bakki sun infekshinii godhatu yookaan infekshinii gurraa godhatu taasisa. Dabalataanis immoo dhaqee keessa isaatti qabannaan baasuun illee salphaa miti hin cima jechuudha. Egaa yoo barbaachisaa ta'e wanta kana irra deddeebuun guyyaa 3-4 qulqulleessuu kan miicuun ni danda'ama. Haala kanaan erga gurri fayyaa ta'uusaa cheekii ta'e. Akkuma beekamu kana hunda keenyatti taasisa. Kun dogoggora ta'uusaa erga hubannes ofii keenyaafis daa'immaniifis kana gochuun dogoggora guddaa akka ta'e hubachuu qabna. Dogoggora guddaa kana immoo gonkumaa kan daa'immaniifis gochuu hin qabnedha. Ofii keenyas kan gochuu hin qabnedha waan ta'eef irraa of qusachuu qabna. Akka waliigalaatti waan dhaggeeffattaniif hedduu galatooma. Chaanalii kanaaf haaraa kanneen taatan chaanalii kana sabiskiraayib gochuun dagatina. Turtii gaarii.